Okay, mata dureen eegaluudhaa deemnu chaaptarii 10 baayitii ciniinamuu takkaa iddamuudhaani baayitii jaaniini nama ciniiname takkaa iddame maal godhaniifi waan jiru. There are different types of baayitii occur. Gosoota ciniinamuudhaa yookaan iddamuudhaa gosa garagaraatiitu jira. The following are commonly happen baayitis. Isaan asii gadiin takka tokkoon tartiibaan laaluu deemnu kuni gosoota ciniinamuudhaati tokko iddamuudhaati. The first one is snake bite. Yoo jawween si ciniinte bofni. Sign and symptom nama sanirra mul'attu disturbed vision. Ija waa arguu nama dadhabsiisuu. Feel nauseated or vomiting. Nama lollooncisuu akkasumas nama haqqisiisuu. One or two small puncture wound with sharp pain. Waan akka lilmeedhaa takka waan qaqqara qabu diddiraa lama. Diraa takka yookaan lamaatiitu puncture wound with sharp pain dhukkubbii ciccimtuudhaan wajjin jira and local swelling bakki sun ni dhiituuti. Sign and symptom of shock qaba. Mallattoo of wallaaluudha. Sweating and salivation in advanced stage of vena. Yeroo summiin isaa kunis si keessa garmalee yaate si horkisiisuudhaaf gorora sirraa yaasuufaa qaba. Sweating jechuun horkisiisuudha. Salivationiin ammoo urkaa sirraa yaasu gorora sirraa yaasuudha. Namni tokko yoo jawweedhaan iddame jawween suni tanii summii qabduu fi summii hin qabne ta'uu akkamitti adda beekani? Dursa bakka ciniinamte sanirra laalta. Yeroo laalte yoo uraa lama walakkaadha. Uraa diraa habbaa lama qabaatte jawween suni summii qabdi. Yoo ta summii hin qabne taate ciniinuma mallattuma ilkeedhaatiitu naannawatti geengotti irra jira malee uraan lama jidduu hin jirtu. Yoo uraan lama jidduu jiraatte summii qabdi jedhamti. Nama jawween ciniinte first aiding godhamtuu fi lay victim down and advise not to move. Gacciibsiteeti not to move akka sochoone gorsita. Calm victim itas gabbeessita waan taatu jetteeni. Immobilize the affected parties. Bakka miidhamte san akkan sochoone. Keep it below the level of earth. Amma kana ol hin qabdu. Onneedhaa gaditti qaqqabamuu qaba. Yoo harka taate harka qaqqabachuu qaba. Yoo miila taate. Wipe the wound of venom. Madaa sanii irraa hiixaa. Apply firm cord just above bite. Bakka ciniiname sanii olitti hiita. This must be removed if you are sure that antivenom has been injected. Yoonii fi summii kan qabne ta'uun sii galte hidhaa sanirraa hiita. You cannot get victim to hospital in time. Yoo namticha kana hospitaalan dafnee yeroodhaan hin dhaqqabnu akkasumas dawaa farra summiidhaatiitu jira summii jawweedhaa ta'a. Yoo dawaa san yeroodhaan hin argatu jechuu yoo shakkite hiita. Seek for medical help. Gargaarsa wallaansaa daftee dhaqqabsiifte. If there is no antivenom, do the following. Yoonii fi dawaa summii nama jawween ciniinteef kennamuu jira yoo inni sun hin jiraanne wantoota asii gadii kana godhi jira. Dursa jawween nama ciniinte tuni ta summii qabduu fi summii hin qabne ta'uu wanni beektuun yoo ta summii hin qabne taate mallattuma ilkeedhaatiitu naannawatti jira malee jidduu walakkaa uraan lamaantu hin jirtu. Uraan lamaantu yoo jiraatte ilkeesii afaan walakkaadhaa ilkee biraa qabdi. Summii san ittiin nayitu jechuudha. Jawween namni uraan akkanaa kana qabu jawwee summii qabduu ciniinee jedhama. Nama kana maal goota? Tie cord tightly around limb just above bite. Bakka ciniinamte sanii olitti hiita. Hidhaa. Using razor blades.
shigiree milaacii fayyadamtee or clean knives takka ammoo billawa qulqulluu fayyadamtee make cut 1 centimeter deep centimeter takka gad dhoofta. Suck the liquid which is coming out of the wound. Waan achi keessaa dhufaa san ni dhiibda. Dhiiga san irraa yaafta. Continue to suck and dispose for 5 up to 10 minutes. Daqiiqaa 5 hanga 10tiif irraa akkasitti yaafta. Dhiiga san. San booda loosen cord around patient limb irraa laafifta. Eega dhiiga irraa yaaftee booda. Disinfect wounds madaa san qulqulleessiteeti refer to hospital for antivenom injection. Lilmee san akka diratuuf hospitaalatti ergita. Inni lammaffaadhaa dog bite dha. Yoo sareen si ciniinte. Sareen tuni dhukkuba qabdi. Dhukkuba saree marattee jaanii jira. Rabies is sickness due to infection from animal. Rabiesiin kuni dhukkuba saree marattee sanii rabies jaaniin. It is sickness due to infection from animal. Dhukkuba sababa bineensotaarraa nama dhufu usually rabid doggy, saree maratte, a cat, foxy, wolf and bat. Jeedalloo haa ta'u, yeeyyii haa ta'u akkasumas jeedala wantoota ilkee qara qaban bineensota yoo kun si ciniine. The infection grow in the animal nerves. Dhukkubni kuni infectioniin kun bineensota kana keessatti narbii bineensota kana keessa guddateeti may develop disease if saliva interwounds. Dhukkuba si qabsiisa yoonii fi gororri isii kana madaatiin seen or scratch on human being takka yoo si qorrofte si solloysite yeroo gororri sun madaa san takka bakka si solloysite san keessa si seene dhukkubni kun si qaba. Sign and symptom of rabid doggy. Mallattoon saree marattee yoo isheen sun si ciniinte dhukkubni sun si dabre mallattoon isii has difficulty in swallowing waa liqimsuu hin dandeessu. Lethargic or lazy ni laaffatta. Hide itself ni wayi dhokachuu feeta. Waa jalaahi akka waa singarre akka namni singarre nama jalaa dhokachuu feeta. Does not want food. Nyaatan barbaaddu but swallow piece of wood stone. Nyaatan feetu garuu dhagaafaadha lilliqimsuu feeta. Dhagaafa. Barki in a usual way. Karantaanitti ni duttifaa sareen sun. Mallattoo tana sareen maraatte sunis numa qabdi. Namni sareen maraatte ciniintees akkasuma gooti. Never stop barking. Tutuu san hin dhiiftu iyyuu san. Saliva run out of its mouth. Gororaatiitu hedduu keessaa yaa'u. Amma sareen maraatte tuni yoo si ciniinte wahuma akkasiisan mallattuma santu sirra mul'ataatis. First aid management dog bite yoo sareen si ciniinte gargaarsi jalqabaa kan nama sanii godhamu clean wound with soap and water. Bishaanii fi saamunaadhaan madaa san qulqulleessu. Clean the wound with soap and water and refer. Madaa san saamunaa fi bishaaniin qulqulleessitee refer to hospital. Hospitaalatti ergita. Hospitaalatti ointmentiidhaa fi paawudara fa'aa itti godhan dibata fa'aa. Find out if anyone is now dog that beat the patient. Ni barbaadda yoonii fi namni saree isa kana ciniinte beeku jiraate. Sareen sun hordofamuu qabdi. Nama tokko sareen ciniinnaan sareen isa ciniinte sun hordofamuu qabdi. If the dog is now yoo sareen sun beekamte ask its owner to watch dog carefully. Abbaa saree saniitiin saree tana sirriitti eegii. Maal irratti eega? For lodge and to let you know it. Yoo dhagaa fa'aa kan liqimsitu taate akkanumatti garmalee akkanuma dutaa ooltu gororri keessaa yaa'u nyaatota nyaanni fa'aa yoo taate akkasitti hima. To show any of above sign and symptom in that time. Mallattoolee dubbanne taree buusan yooniif haa agarsiiftu taate dafee akka si beeksisu. See during that time
Yeroo sanii it begin to show any of abbaan sign and symptom. Mallattoolee asii olii tana yeroo isin agarsiisuu eegalte get the dog killed. Ajjeefamuu qabdi sareen sun. Send the person to hospital immediately. Nama sanii dafanii hospitaalatti ergan. Dhukkubni saree marattee sun waan qabuu danda'uuf takka hospitaalatti takka buufata fayyaatti immediately for anti-rabies vaccination. Talaallii farra saree maratteetiif jira. Akka isin fudhatu. Sareen namticha san jedhinte hordofamuu qabdi. Yoo mallattoon saree marattee sun irra mul'atte akkanumatti waan argite hundattuu gororrii garmalee irraa yaa'uu nyaata diddee dhagaa fa'aa liqimsuu yoo qabaatte sareen sun marattee ni ajjeefamti, namtichi immoo hospitaalatti ergama. Inni biraa human bite yoo namni nama ciniine the wound become seriously infected. Madaa yoo namni si ciniine madaan sun baay'ee dhukkuba fuuti. Sababni isaa maali? Because mouth is heavily contaminated with bacteria. Afaan namaa kana keessa baakteeriyaa hedduu jira. Sababa kanaaf yoo namni si ciniine ilkeessan jala baakteeriyaan sun seena. Cleanse wound, seek medical attention to open wound. Yoo madaan sun madaa banaa taate ciniinee si buqqaase qaama sanii daftee mana yaalaa dhaquu qabda. Daftee wallaanamuu qabda. Madaan sun qulqulluutee. Animal bite or dog biting. Yoo bineensi si ciniine takka sareen faayyoo si ciniinte infectionii dabalataa si fidan isaan kun. Can cause infection like tetanus and rabies. Dhukkuba tetanasiidha manjalloo fi raabisii dhukkuba saree marattee si fida. Madaa banaa san cinatti. Si madeessuu cinatti dhukkuboota kanaa si qaba. In addition to open wound. Rabies can be transmitted even when rabid animal lick open wound of normal animal. Rabiin dhukkubni saree marattee huni nama qofatti miti bineensa biraatti illee ni dabra. Can be transmitted when rabid animals lick open wound of normal animal. Yeroo waan biraa bineeldota biraa yoo isin ciniintees itti dabra. If that animal prove to be rabid, yoonii fi bineensi suni dhukkuba kanaan qabamuunsaa mirkanaa'e. Vaccine therapy must be given to build up body immunity. Talaalliin isa sanii kennamuu qaba. Dafee qaamni sun akka immunity madiinummaa qaama akka jabaattu to prevent disease akka dhukkubatti hin taane. Before symptom of diseases occur. Wanni isa san ciniine sun dhukkuba saree marattee kana qabaachuun si beekamnaan osoo ciniiname san irra mallattoon hin mul'anne talaallii kennaniif. Inni biraa insect bite. Yoo ilbiisni si ciniine hoo. Ilbiisa akka jennuun keessaa scorpion bite symptom yoo qejjabbuun si ciniinte. Excruciating pain at the site of sting. Bakka si ciniinte sanii dhukkubbii ciniinaa si keessa gad deemtu qabdi. Laalaa akkaan si dhaga'amtu qabdi. Yoo si ciniinte. Nausea and vomiting. Si lolloonchisaa si haqqisiiti. Abdominal pain qabdi garaan si dhukkuba. Shock of si wallaalchifteeti convulsion and coma gaggabaa fi akkasumas calsi gooti. First aiding namni tokko yoonii fi wanni kun si bira ciniinte wanni ati daftee gootuuf maali? First aid for minor pain. Yoonii fi ciniinnaan sun salphaa taate cold application. Jalqaba waan qabbanootu irra kaayuu soothing lotion. Loshina nama qabbaneessu. Akka kaalaamiin looshinii fa'a. Kaalaamiin looshinii antihistaaminiidha. Akka qaamni kun isin dhiitu isin dhukkubni godha. Isa sanitti dibu. Inni biraa specific injuryidha. Specific injury jechuun balaa takka immoo miidhaa adda baatuu ta'a. Balaa addaa jechuudha. Specific injury jalaa inni jalqaba eye injuryidha. Miidhaa ijaati. Yoo ijjitti nama miidhamte. Eye injury may be serious even if minor. Yoo xiqqoollee taate miidhaan ijaa garmalee cimtu. As the eye is very sensitive and easily damaged. Wanni miidhaan ijaa cimtuudhaatiif yoo xiqqoollee taate
ija tanaatiitu salphatti miidhama. Ija tanaatiitu laaftu. Eye injury may involve either or both bone and soft tissue. Miidhaa ijaa ka jennuuni takka lafeen ija cinaa jirtu yookaan immoo soft tissue surrounding eye tissue lallaaftuu naannawa ijaa jirtu. As well as eyeball itself takka kubbaa ijaa kana ijuma tanaa mataasii yoo miidhamte miidhaa ijaa jennaan. Since the eye are delicious, ijiti tuni waan qaalii taate they can be affected easily. Salphumatti miidhamti. Therefore, kanaafuu maal godhuu qabna? Immediate help should be given. Gargaarsi hatattamaa godhamuufii qaba. Sign and symptoms mallattoo namni tokko yoo ijiti isaa miidhamte irra mul'attu pain inside eye ijiti tun keessi dhukkubu. High volume of tear in the eye ija tana keessaa imimmaan hedduu yaa'u. Wound or cut around the eyeball naannawa ijaa kana naannawa kubbaa ijaa kana madaan takka immoo muraan jiraachuu. Different between size of eyeball. Akkasumas hangi ijaa garagara ta'u ija taanirra. Sight decrease argaan gad xiqqaachuu. Sight decrease jechuun hangi namni waa arkuu danda'u suni gad xiqqaachuu. Inflammation and infection. Inflammationiin kulkula eegaltanii diimattanii dhukkubdii sanbooda infectionii fuuti dhukkuba. Management of eye injury namni tokko yoo ijiti isaa miidhamte maal goonaa fi very light covering to be applied. Ija sanirra wanni gubbaa keenyu wanni salphaan gubbaa kaayamuu qabdi. Waan akka gooziidha. Goozii salphaa gubbaa keenya apply to injured eye. Ija miidhamte san. Do not apply pressure humnaan qabuun qabu. Itti jabeessuun qabu. Sanbooda reassure patient. Ni tasgabbeessina waan taatu jetteeni. If no improvement in few days guyyaa muraasa keessatti yoo hin fooyyine refer to the nearest health facility dhaabbilee fayyaa naannawa jiru sanitti erguu qabda. Kabiraa if foreign body in the eye yoo waa ija nama seenanu such as dirty, sandy, silver or food yoonii fi dhukkeen faan cirrachi faan akkasumas dhukkee wahirraa kaatu muyni faayyuu ija nama seene hoo. Tell the person try to remove foreign body by blinking several times. Namticha sanitti wanni ati himtu yeroo hedduu ija tana liblib godhi if keessaa baasi jennaan. Hoggaa ija irra deddeebi'ee libsatee this will produce more tear which may flush it out. Imimmaan hedduun burqeeti dhiqee keessaa baasuu danda'a. If this does not work yoo ija lillibsatee imimmaan kun keessaa baasuu baate yoo kun dalaguu baate try flushing the eye with water. Bishaaniin keessaa irraa dhiqi. Keep the eye affected eye lower. Ija miidhamte san gara gadii godhi. Yoo ta bitaa goote namticha gara bitaa kana gad jallisi. Sanbooda bombaa milmeedhaa fayyadamii qara san irraa baasi irraa dhiqi. Wanni ija miidhamte san irraa gad goonuu fi does not become contaminated. Akkam faalamneef ijiti tun bishaan san irraa bahe kaans akka seenee wanni san keessaa baate taan hin seenneef. If this does not remove yoo dhiineellee irraa bahuu didde hoo cover the eye with pad waheellaxxa fi ija san ashagii taped in place plasteraan bakka sani qabsiisii then seek professional medical attention. Ogeessatti ergi. Ogeessa fayyaatti. If object is embedded in the eye yoo waa ija keessatti nama maxxanan yoo ija keessatti nama maxxanan hoo takka ija keessa nama diranii keessatti hafan. Do not attempt to remove object. Keessaa baasuudhaan yaalin. Direemi keessuma dhiisi. Sanbooda maal goota? Place sterile dressing around the object. Naannawa waan diree sanitti
waan qulqulluutti irra keesseeti irra marta. Stabilize object in place. Akka bakka saniin sosochoone. Achirratti olii fi gadiis akka hin deemne pilaasteraan irra qabsiifta. Paper cup should be used. Paper cup waraqaa fa'aa fayyadamtee urtee akka isiin olii gadi hin deemne goota. Over the object before applying bandage. Osoo bandeejii gubbaan keenya dura waraqaa fayyadamtee waan jajjabduu akka isiin wanni sun hin deddeemne olii gadi bakka qabda. San booda bandeejii in place bakka qabsiifta. Akka suuraarra mul'atu kana. Kana booda maal jettaani? Ask a person to keep unaffected eye close. Ija miidhamiin san akka cufatu. Ija sanis cufadhu jettaaniitti. Taa miidhamiin ta fayyaa qabdu sanis. Ija san wanni cufatuufi this will prevent blood or dirty fluid from entering it. Wanni biraa dhangala'aan takka jiini dhiigni faan wanni yaa akka hin seenneef. Advise person to try not to move the unaffected eye. Ija hin miidhamin san olii gadi na oofini kanuma calcii taa'ayini. Ijiti takka yoo sossoote tuunis wajji sossooti. Yeroo isiin sun sossoote wanni sun dhiibbaan keessa deemti. Wanni diree keessa jiru sun. San booda egaa kanatti ashayidee booda seek for medical help. Tajaajila fayyaa argachuu qaba. Hospitaala deemuu qaba. Inni biraa dhiiruun jirudha. Miidhaa gurraati. Miidhaa gurraa yeroo jennu bleeding and fluid in dhiiguudhaa fi dhangala'aan keessaa yaa'u takka ammoo draining from the ear eelaan faan keessaa yaa'uun gurra keessaa maybe from injury to the ear itself miidhaa gurrarraa dhuftu ta'uu danda'a. As a result of serious head or spinal injury. Akkasumas rakkoo mataadhaa rakkoo spinal cordidhaa miidhaa sanirraa ka'ee gurra kana keessaan dhiigni faan dhangala'aan faan eelaan faan keessaa yaa'uu danda'a. Sign and symptom of ear injury maali? Mallattooleen miidhamuu gurraa. Pain and impairing hearing. Dhukkubbii qabaachuudhaa fi dhagahuu dadhabuu. Or deafness takkaa duutuudha in affected ear gurri miidhame sun. Bleeding from the ear gurra keessaa dhiigni yaa'uu. If related to injury within the skull yoonii fi miidhaan tuni sababa mataan kun lafeen mataa kun miidhamte balaan irra geessirraa ka miidhame taate gurri kuni watery fluid mixed with blood coming from the ear. Dhangala'aa bishaanii kan dhiigaan wal keessaatiitu gurra kana keessaa dhufa. Headache and altered conscious state qaba. Mataan ni dhukkuba akkasumas of wallaala. Yoonii fi miidhaan suni ka lafee mataatu miidhamuurraa ka dhuftu taate. If bleeding from the ear nama tokko yoo gurra keessaa dhiigni dhufe yoo gurra keessaa dhiigni yaa'e cover the ear with clean material. Waan qulqulluudhaan ashagi gurra san sterile yoo jiraate. Do not plug the ear with wool. Wahin hin cufin jibriidhaan hin cuqqaalin. Do not put in drop. Waa keessan buusin gurra san keessa. Refer victim to the nearest health facility. Ati tajaajila gargaarsa jalqabaa kennuu jirta. Kanaafuu dhaabbilee fayyaa naannawaa kee jirutti yeroo sanitti ergi. Kabiraa foreign body in the ear. Yoo waa gurra keessa seenan. Turn the patient head to affected part of the ear. Namticha kana gurra waa keessa jiran sanii gara lafaatti gaggaragalchi. Wanni kana gootuuf so that foreign body may drop out keessaa bu'ullee waan dandeessuufi akka carraa keessaa bahuu waan dandeessuuf gaqqabi. Yoo ol garagalchite keessa gad deemuu dandeessi. If it is insect yoo ilbiisa taate wanni gurra seene sun which is inside the ear direct torch fayyadamta ifaatti ibsita gurra sanitti. Torch or light to the ear ifaadha gurra sanitti ibsita. Hoggaa gurra sanitti ifaa ibsite
Ilbiisni kun ifaa fedha. Ifaa sanitti ol deemti. Keessaa baati. The insect may follow the light and came out of the ear. Ilbiisni ifaa jala deema. Keessaa baati. If this does not succeed, ifaatti ibsitee yoo keessaa sii bahuu didde, pour in tepid boiled water. Bishaan oowwiftee bishaan itti naqxa. Gurra sanitti. Bishaan tanfatte naqxa jechuun. The insect may float out. Bishaan saniin keessaa bahuu dandeessi. Bololiitee. If neither this treatment is successful, ifaa sitti ibsite bahuu diddee bishaan isitti naqxe yoo bahuu didde maal goota? Refer the client to the nearest health facility. Dhaabbilee fayyaadhaa jiranitti daftee ergita. Inni itti aanu nose injury dha. Miidhaa funyaaniiti. Bleeding from the nose. Funyaan keessaa yoo dhiigni nama yaa'e funuuna. If foreign bodies yoo funyaan keessa waa nama seenan wantoonni akka either bean, pea, waan akka firii ataraafaa akkasumas firii daangulleefaa. Avoid putting water in any fluid. Yoo firii nama seente bishaanii fi dhangala'aatti godhuun dhoorka. Maaliif? Keessatti boqoyti wanni tun bishaan hoggaa fuute keessa guddatti keessaa baasuun ufetina. Get patient to pinch lower part of his nose. Nama funuunni irraa yaa'u jiru fiinxa funyaanii kana qaccee tana bakka lafeedhaa gad jirtu tana qabi jettaan. For 10 minutes. Daqiiqaa 10 qaba funyaan kana. Yeroo sana hafuura isaan baafata afaaniin baafachuu qaba. While breathing through his mouth. Afaaniin baafachaa. Loose tight clothing around his neck. Uffata naannawaa morma isaa jiru irraa lallaaffifta. Tell patient not to blow his nose for several hours. Asii booda fuuf hinjiin jettaan. Hinjiin jettaan. Saatii muraasa. If bleeding is persist, yoo dhiigni sun karaa dhaabbachuu baatu taate refer client to next health facility. Daqiiqaa 10 akkasi qabee sanbooda irraa dhaabbachuu yoo baate dhaabbilee fayyaa naannawaa kan jiranitti ergita. Foreign body in the nose. Yoo wanni biraa alaa dhuftee funyaan kana keessa seente hoo. In adult, foreign body may enter the nose by accident. Tasuma yoo nama seente malee nama guddaa waa funyaan hin seenan. Garuu but most common in children. Ijoolleedha wanni waa funyaan keessa if kaayaa oola. Who put insert P or B into their nose. Funyaan kana keessa waan akka firii ataraafaa dhagaas lafaa fuuteetuma keessa funyaan kan akka inni ta'uu laala jettee. Kanaafuu yoo funyaan keessa waa jiraatan do not attempt to remove it. Keessaa baasuudhaan yaalini refer to next health facility. Dhaabbilee fayyaa naannawaa jiranitti ergi. Akkamitti qabaniisaa funyaan irraa yaa'u funuunni irraa yaa'u jiru sanii namtichi taa'uu qaba digirii 90tti. Sanbooda mataa duubatti hin qabatu fuulduratti jechuu qaba. Fiinxa funyaanii kana qabuu qaba. Quba lamaanii sirritti. Pinch the nose firmly for 10 minutes. Daqiiqaa 10 akkasi qaba. Yeroo san afaaniin hafuura baafata. Inni biraan nidilistic injury dha. Nidilistic injury jechuun akka tasaa namaan dira jettee ilmeen harkase waraanuu jechuudha. Nidilistic injuries occur. Nidilistic injury jechuun lilmeensi waraanuu jechuudha akka tasaa. When used needle puncture person skin. Yeroonii fi lilmeen namaan diruu deemtu suni harkase dirti. This puts the patient risk of infection. Magaa rakkoon tun hedduu kan irra mudattu ogeeyyii fayyaati. Lilmeen tun si diruuni risk of infection of bloodborne disease dhukkuboota dhiigaan daddabraniin akka saaxilamtu si godhu. Such as HIV. Dhukkuba HIV dabalatee hepatitis B dhukkuba tiruudha. Bidhaa fi hepatitis C daas. General first aid treatment for nidilistic injury. Namni tokko yoo lilmeedhaan itti
wanni ati tajaajilli jalqaba ati gootuuf maali? If patient is conscious, yoo namtichi kan if beeku taate reassure patient, ni tasgabbeessita. Get them to rest and stay calm. Akka boqotuu fi akka tasgabbaa'u goota. Let wound bleed freely for few seconds. Bakki diiramte sun akka ifumaan dhiigni irraa yaa'u ni goota. Ifumaan haa yaa'u. Flush or wash injured site. Bakka miidhamte sani ni dhiqxa bishaanii. With soap and running water. Saamunaa fi bishaan humna qaba. Bishaan yaa'u. Saniin dhiqxa. If not available, yoo hin jiraanne hoo bishaan sun saamunni sun yoo hin jiraanne alcohol based hand rub, alkoolii fayyadamu may be used. If necessary, yoo barbaachise ashaguudhaaf deemta amma sterile waterproof dressing, waan bishaan keessaan hin seenne saniin ashagamuu qaba bakki sun. Urge person to go straight advanced treatment. Tajaajila kana ala akka deemee fudhatu godhuu qabda. Namtichi lilmeen dirte kuni lilmeen suni waan isiin qabdu waan hin beekamne. If possible, the needle should be retained. Amma yeroo hedduu lilmeen tun akkamiin nama dirti. Namaan direeti qarasii kanattiin cufa jee waan duraan irraa bane san ittiin deebise jee harka tokkoon if dura qabee kaaniin bira hojjisee if dira. Kanaafuu of eeggannaan godhamuu qabu. Lilmee eegga namaan dirtee booda yoo waan san mataa isii san itti deebisuu barbaadde harkuma tokkoon jala ooftee harkuma tokkoon itti kaa'uu qabda. Should retain a rigid and puncture resistance container ta'uu qaba. Akkasumas safety boxii waan lilmeen sun urtee keessaan hin baane keessa darbamuu qaba. Of eeggannaan isaa. With lead for later testing. Booda qorannaadhaaf yoo barbaachise illee wanni kophaa keessa darbamti waan dirtee keessaan hin baanetti. Inni itti aanu cause of unconsciousness. Sababoota akka of wallaalan nama taasisan ijoon gurguddoon maali? Victim is said to be unconscious. Namni tokko of hin beeku yeroo jennu when patient is asleep, he cannot speak, he has no control over his movement. Namni tokko rafee hirriibaa ka'uu dadhabee dubbachuu yoo dadhabe sochii isaa yoo to'achuu dadhabe of hin beekuu jennaan. Asleep jechuun rafaa jira. Dubbachuu hin danda'u. Cannot speak. Has no control over his movement. Sochii isaa to'achuu hin danda'u. Jechuun waan takkan dhagahu jechuudha. Victim cannot respond to place, people and time. Bakka jiru, nama bira jiru, iddoo sa'aatii jiru, yeroo jiru hin beeku. Time person in the place. Guyyaa moo halkan yoo jetteen hin beeku. Eessa jirta yoo jetteen kan mana yaalaa jiru yoo fedhe hoteelaan jira siin jaa. Kasi bira jiru kun eenyu kan jettuun yoo fedhe nama biraa sitti hima of hin beeku jechuudha. Cause of unconsciousness akka of hin beekne wanni nama godhu tokko head injury. Namni yoo mataa keessaa miidhame, bleeding yoo dhiige, fainting. Fainting jechuun of wallaalanii lafa dha'uu jechuudha. Lafti shirna waan jettee heart attack rakkoo onneedha. Poisoning yoo summii dhugan. Shock. Shock jechuun dhagalaan qaama namaa keessa jiru gabbu'ee of wallaalan. Epilepsy gaggabdoo wantoota akka of wallaalan nama godhan keessaa. Level of unconsciousness sadarkaan of wallaalinsaa sadarkaan of beekumsaa tokko alarti. Alarti jechuun dammaqaa jechuu kadhagayu. The patient can speak, dubbachuu danda'a namni kun. Answer, deebisuu danda'a. Question and feel pain. Gaafii gaafachuu danda'a. Dhukkubbiin itti dhagayamti. Of beeka jedhama. Lethargy ka jedhaniinu
Leethaarjiin laafaadha. Ni dhagayaa, dammaqaadha garuu the patient is awake but answer question slowly. Garuu hoggaa deebii deebisu suuta deebisa. He may be confused about what is happening and where he is. Waan tahee fi bakka jiru irratti wallaaluu danda'a. Sa'ee isaan jira fa'aa jechuu danda'a. Maaliin ta'e fa'aa jechuu danda'a. Leethaarjii jaanii. Drowsiness Drowsiness jechuun mugaa jechuudha. The patient is asleep. He is unable to concentrate what we are saying. Namtichi kun rafuu jira. Waan ati jechuun jirtu kana xiyyeeffachuu hin danda'u, hubachuu hin danda'u. Unable to concentrate. Irratti xiyyeeffachuu hin danda'u, hubachuu hin danda'u. What we are saying. Waan nuti jennuun. Semi consciousness ka jaaniinu. Waa xiqqishoo qofa dhagaya. Amma drowsiness sanii gadi. Patient is very sleep off. Hedduu hirriba gaffoo keessa jira. Has great difficulty in speaking and answering your question. Dubbachuudhaa fi gaafii ati gaafatte si deebisuu irratti hedduutti ulfaata. Hirriba gaffoo keessa jira. Unconsciousness jechuun guutumaa guututti of wallaaluuni the patient is sleepy. Namni kuni rafuu jira. Cannot speak. No control his movement. Dubbachuus hin danda'u. Sochii isaatis to'achuu hin danda'u. Yoo laalesitee hin laalatu. Dhukkubbiis hin dhaga'u jechuudha. First aid management for unconscious patient. Namni tokko yoo of wallaale tajaajilli jalqabaa godhamuu fi during treatment of unconscious patient follow the principle jedha. Yeroo nama of wallaaleef tajaajila gootu qajeelfamoota ABCDE hordofii and check for any bleeding. Yoonif dhiiga qabaate laali attempt to stop bleeding. Dhiiga san dhaabi. If victim is improving, yoo fooyya'e place a recovery position. Recovery position jechuun cinaarra garagalchanii san booda miila tokko ol cabsuudha. Akkanatti cinaarratti. Do not give unconscious victim anything by mouth. Nama of hin beekne waa takka illee afaaniin hin kenniniif. Establish level of responsiveness. Hanga of beekinsa isaa hordofii check pulse. Dhawannaa onnee isaa laali. Breathing rate isaa hanga inni harganu. Record any observation. Waan garte hunda galmeessi. Waan isarra garte. Give priority to respiratory problem. Wanni ati dursa kennituuf rakkoo hargansuudha. And heartbeat. Akkasumas dhawannaa onnee kanaaf dursa kennita. Seek for medical help. Tajaajila deeggarsaa wal'aansaa dhaqqabuu qaba namtichi kun harkachuu qaba. Recovery position jechuun akkana ciibsanii miila tokko ol cabsan. Inni biraa strokeidha. Stroke jechuun sammuu keessatti dhiigni nama faca'uu jechuudha. Sammuu keessatti dhiigu. The most commonly caused by bleeding or blood clot in brain. Sammuu keessatti dhiigu takkaa sammuu keessatti dhiigni hidda dhiigaa keessa yoo hantare sababa sanirraa hiddi dhiigaa sun yoo dhohe stroke jaaniin. Stroke is occur when brain blood flow is disrupted. Yeroon strokein kun dhuftu yeroo dhiigni sammuu keessa deemu kuni jeeqama. Leading to brain tissue damage. Tissuun sammuudhaa tuni yeroo miidhamte. The most common method for checking for stroke. Namni tokko stroke ni qabamoo qabu saffisaan mallitti ilaallu is using fast method. Gabaajee fast jettu tana. Fast jechuun silaa saffisa jechuudha. Gabaajeedha garuu F'n kunis wahii bakka bu'ee A'nis S'nis T'nis. F'n facial weakness dha. Namtichi kun kofluu ni danda'a. Yoo kofluu danda'e stroke hin qabu. Can person smile? Kofluu seeqachuu ni danda'a. Does mouth or eyes drop? Ijji tunfaan
wali cufamuu diddi. Takka afaan kana faa wali cufamuu dida. Eeni armi weaknessidha. Laafina harkaati. Harka kana ol kaasi hoggaa jetteen harka kana lachuu ol kaasuu danda'a. Essiin speechidha. Dubbii. Is speech is slurred. Dubbachuu ni danda'amoo akka nama farshoo dhugee ta'uu jira. Can the person understand what you say? Waan ati jettuun ni hubata. Tiini time to act fastidha. Yeroodhaan daftee hojjechuu jechuudha. Call ambulance. Ambulaansii yaamu. Other common signs in vitamin mallattooleen biraa ta strookiidhaan wajjin wal qabattu sudden weakness, tasuma laaffachuu, sudden numbness, tasa hadooduu, sudden paralysis, tasa laamshahuu, qaamarra one side of face, arm or leg. Fuulli, harki, takkaa miilli tasuma yoonii fi hadoode yookaan laaffate yookaan laamshe seeqachuu yoo dadhabe, afaan walii cufamuu yoo didan, dubbachuu yoo dadhabe, waan ati jettuun yooniif hubachuu dadhabe, harka kana ol kaasuu yoo dadhabe stroke jechuun dandeessa. Sudden difficulty of swallowing, tasa waa liqimsuu dadhabuu, blurred or decreased vision, ijaan waa arkuu dadhabuu. Severe sudden headache, dhukkubbii mataa cimtuu tasa eegaltu. May develop nausea, vomiting and drowsiness. Sanboota lollooncisuu fi haqqisiisuu fi drowsiness jechuun muyyisiisuu. May develop dizziness, lafti faan maruuni, joonjahuu fa'a. Fatigue, laaffachuu boodarra maaltu dhufa? Become unconscious, of wallaala. Time is critical. Yeroon barbaachiftuudha amma as keessatti yeroo fayyadamu. So calling ambulance quickly is vital. Daftee ambulaansii yaamuun barbaachiftuudha akkaan bu'uura. Inni biraa heart attackidha. Heart attack jechuun rakkoo onneedhaati. Yeroo tam heart attack jennaani yoo hidda dhiigaa onneedhaa dhiiga geessu kana keessa cufaan dhufte yeroo sanii heart attack jaaniin. Heart attack is usually involve clot in one of blood vessel. Yoonii fi kelootiin takka ammoo kurfaahuun karatti kan taruun one of blood vessel that supply heart. Hiddoota dhiigaa onneedhaaf dhiiga geessan. Onneen tunis akkuma orgaanii kaanii dhiiga fudhatti. Gubbaa tishuu siidan. Kani onnee tanaa dhiiga geessu kana keessatti karaa sanii yoo cufaan jiraatte. It may or may not accompany loss of consciousness. Of nama wallaalchisuu danda'uu ni danda'a. Of nama wallaalchisuu dhabuudhaas ni danda'a. If it is serious, patient may die suddenly. Yoo itti cimtuu taate namtichi hoggasuma du'a. Yeruma sanitti heart attack. Sign and symptoms heart attackidha maali? Mallattoon isaa ijooni persistent chest pain. Dhukkubbii qomaa cimtuu addaan hin dhaabbanne usually under sternum. Sternum jechuun lafee harmaatar. Lafee qoma jidduu gad deemtu tana jalaan dhukkuba. Breastbone jala harma jalaan dhukkuba. The pain radiate to one or both shoulder. Dhukkubbiin tuni qoma sanirraa kaateeti gara ceekuudhaatti ol deemti. To the one or both shoulder. Ceekuu takka yookaan lachuutu or arms takka gara harka achi deemti harka bitaa. Takka gara mormaa ol deemti morminis hojii dhukkuba. Or jaw hanga aamaa kanatti. And both hanga harkaatti quba xiqqishaa saniitti harka bitaa kana. Gasping and shortness of breathing. Gasping jechuun akka nama lubbuun keessaa bahuu deemtuutti hafuura olooma malee gadoon seenuuf ja. Shortness of breathing qaba. Hafuuritti jijjitaa. Extreme pallor gar malee addaata.
blue discoloration of lip. Hidhiin isaa cuquliisa taati. Akkasumas gogaan isaa skin and fingernail bedding qeensi isaatis cuquliisa ta'a. Extreme prostration garmalee of jibba namni kun shookii qaba of wallaala swelling of ankle koomeedhaatiitu i'ii koomee miilaa san which may be indication of heart disease. Mallattoolee dhukkuba onneeti. Mallattooleen tun qomti dhukkubbiin qomaa tun oliis gara mormaa kana deemtee harki kunis waliin dhukkubu. Prevention of heart attack and apoplectic strokes onneedhaan qabamuu kanaa fi stroke saniis ittisuudhaaf have check up every year after area of 40. Eegaa amata 40 bira kutte amataan if laaluu qabda. Amata 40 geenyaan amataan fayyummaa isii of laaluu qabda. Control weight kiiloo ta'e to'achuudha. Garmalee gabbachuun rakkoo. Do not exercise strenuously if you are not used to it. Garmalee sochii qaamaatis godhuun qabdu. Yoo duraan sochii qaamaa godhaan turin arruma guyyaa keessaa ispoortiin dawaadha jechuu dhageenyaan if ajjeesuun qabdu guyyaa tokko fiidee get adequate rest boqonnaa gaarii fudhachuu qabda. First aidin namni tokko yoo rakkoo kanaan mudate wanni ati jalqaba gootu place patient in sitting up position ni teessifta namticha kana. Particularly if there is shortness of breathing. Keessaa yoo hafuurri jijjite gadi hin ciibsitu kana ni teessifta udduudha. Provide ventilation qilleensa kennitaa fi guard against draft and cold. Qabbanarraa girdoo gootaa fi if he not breathing yoo harganuu kan dandeenye taate begin artificial respiration qilleensa kennitaa fi artificial respiration kennitaa fi san booda refer to hospital. If victim has been under medical care yoo namtichi kun duraanuu ka tajaajila fayyaadhaa fudhachaa ture taate help him with his prescribed medicine. Dawaa isaa ajajame san akka fudhatu goota. Do not give liquid to unconscious victim. Nama of hin beekne waan takka illee afaaniin hin kenniniif. Kabiraa head injury dha. Miidhaa mataati. Keessaawuu scalp injury yoo buqqee mataadhaatu nama miidhamte kun dhawamte. Yoo mataan kun dhawame maal gootaafi? First aid irratti do not attempt to cleanse scalp hundi jedha. Madaa mataa tana qulqulleessuudhaaf hin yaadinii. To do so may cause yeroonii fi mataa kananiin qulqulleessa jettu serious bleeding faa dhiigni faan garmalee irraa yaa'uu danda'a. If the skull is fractured yoo mataan kun cabe keessatti gadda yoo ka cabe taate can lead to contamination of brain sammuu san faaluu dandeessa. Baakteeriyaa ala kana jiru gannaquu dandeessa waan ta'eef. Duuba dhiiga mataa kana kamitti dhaaban? Control bleeding by raising victim head. Matuma ol kaasi, matuma ol qabuudhaani dhiigni dhaabbata. Place sterile dressing snugly. Suuta waan qulqulluu gubbaa keessa. On wound ittiin jabeessitu suuta gubbaa keessa. Apply bandage to hold dressing. San booda wahitti marta bandeejii san irra qabuudhaaf. Suuta gubbaa keesseeti naanneessitee irratti hiita. To provide continuing pressure akka irra qabamee taa'uuf. Inni biraa brain injury dha. Yoo sammuun miidhamte hoo. Sammuun yoo miidhamte mallattoon ati gartu symptomiin isaa clear or blood tinged cerebrospinal fluid is drained from nose, ear. Dhangala'aa qulqulluudhaatiitu yookaan immoo blood tinged jechuun ka dhiigaa wal makateetu cerebrospinal fluid dhangala'aan sammuu tana keessa jiru sammuudhaaf spinal cord keessa jiru
keessaa yaa'a. Eeysaan draining from nose funyaanii yaa'a yookaan immoo from the ear following skull fracture. Eega mataan kun cabe lafeen mataa kun cabtee dhangala'aan dhiigaan wal keessaa funyaaniif takkaa gurraan keessaa yaa'a. Temporary loss of consciousness yeroodhaaf of wallaaluu danda'a. If patient with head injury loss consciousness yoo namni mataadhaa dhawame of wallaale later his condition is probably serious. Rakkoon isaa tun cimtu ta'uu dandeessi gara fuulduraa. Because sababni isaa maaliifi progressive swelling of brain sammuun tuni dhawaataan dhiitahuu dandeessi hemorrhage within the skull achi keessatti dhiigni walitti qabamuu danda'a. Keessatti dhiiguu dandeessi waan ta'eef. Other symptoms mallattoon biraa namni yoo sammuun isaa miidhamte mallattoon irra mul'attu partial or complete paralysis of muscle. Gartokkeen yookaan guutumaa guututti maashaan laamsha'udha. Maashaan karamiin jiru muscle of extremity of opposite side. Maashaan harkaa miilaa kan faallaa jiru. Namtichi yoo gara mirgaa kanaan dhawame mataarraa qaamarraa gara bitaa santu laamsha'u. Harkaa fi miilli ka bitaa sun. Yoo sammuurraa gara bitaatiin dhawame gara mirgaa kanaan laamsha'u. Maaliifi sammuun gara mirgaa kana hooggantu bitaa san jirti. Isiin gara bitaa hooggantu immoo mirgaa kana jirti. And the muscle of face on the same side of brain injury. Maashaan fuulaa immoo kanuma toora isiin miidhamteen jiru santu laamsha'u. Yoo gara mirgaatiin dhawame maashaan fuulaa kanuma mirgaa kanaatu laamsha'u. Qaamni immoo harkaa fi miila yoo taate ka gara bitaatiin jiru. Inni biraa disturbance of speech dha dubbachuu dadhaba. Convulsion qaba gaggaba. Bleeding dhaatu jira dhiigaatiitu irraa yaa'a. From the nose funyaaniin ear canal gurraan from mouth akkasumas afaanii. Show possibility head injury with skull fracture. Yeroo mataan miidhamu sun sammuun tun miidhamuusi caba lafee mataa sanii wajjin dhiinichi yaa'uun kun si agarsiisa. Pale or flushed face fuulli isaa kun yoo laaltu ni xoolaga ni addaata. Pulse become fast. Dhawannaan onnee isaa saffisaan dhawatti. Wikiidha garuu laaftuudha. Headache is sometimes associated with dizziness. Dhukkubbii mataa qaba. Yeroo takka takka lafti maruudhaan wajjin with vomiting haqqisaa qabaachuu wajjin. Pupil of eyes unequal in size. Ijjiti isaa tun gurraattiin ijaa tabitaatii fi tamirgaa yoo laalte walqixaa miti. Hammi isii saayiziin isii. Loss of bowel and bladder control. Sagaraa fi fincaanfaa qabachuu dadhabu akkanumatti irra yaa'u. First aid ati gootuuf maali duuba? Obtain medical assistance. Dafee tajaajila argachuu qaba. As soon as possible. Dafee keep victim laying down. Namticha gachiibsiteeti place small pillow under his head. Mataa isaatii fi akkasumas shoulderii isaa jala gateetii isaa ceekuu isaa tana jala pilowii keessee gachiibsite. Give particular attention to ensure open airway. Karaan qilleensaa banaa akka ta'u mirkaneeffachuu qabda. Control hemorrhage. Yoo dhiiga qabaate dhiiga sanni dhaabda. If scalp wound is present. Yoonii fi mataan kun madaa qabaate apply large dressing and bandage. Waan bal'oo irra keessa. San booda with full head bandage mataa kana guutuutti marteeti irratti hiita. Record the extent and the duration of unconsciousness. Hanga of wallaale fi if wallaalee hanga turellee ni katabda ni barreessita. Inni biraa back injury dha. Miidhaa duudaati. If there is back injury namni tokko yoo duudaa miidhame duuti dhawame injury to spinal cord should be considered. Spinal cord isaa miidhamti jedhamee shakkama. Maaliif spinal cord duguguruu duudaa tana keessa gad deemti.
Kanaafuu first aid ati gootuuf maali? Tajaajilli jalqabaati gootuufi do not bend back. Jallisuu hin qabdu duwida kana qaqqabuu hin qabdu. In order to not to damage spinal cord. Spinal cord akka hin miidhamneef duwidi isaa jallachuu hin qabu, socho'uu hin qabu namtichi kun. If artificial respiration is needed, yoo qilleensa alaa kennuuf hin barbaachise, give in position in which he is lying. Akkuma ciisu sani kennitaafi qilleensa. Transfer to hospital. Nama kana daftee hatattamaan gara hospitaalaa ergita. Garuu yeroo ergitu sani with rigid back support qabaachuu qaba. Waan jabdu duwidi kun akkan sochoon firaasha irra ciisuu hin qabu. Waan jabduu irra ciisuu qabu. Preferably by ambulance with special structure. Inni filatamaan ambulaansii wanni addaa qabdu, sirii addaa kanama spinal cordiin miidhamuu shakkamuuf tolfamee jira. And trained personnel ogeessi kaa wajji jiru. Yoo saniin ergame filatamaan. Kabiraa injury to genital organ, yoo qaamni saalaa nama miidhame hoo. First aid ati gootu save any torn part for skin grafting. Waan dhoohe hunda akka booda qaama san irratti deebisanii irra hodhaniif irratti eeguu qabda. Irraa murtee darbuu hin qabdu. Control bleeding, dhiiga dhaabuu qabda. Give first aid for shock, waan of wallaalu tajaajila nama of wallaalu godhan ni gootaa fi apply cold pack, waan qabbanuu turra keessa. Provide bed rest, ni boqochiifta. Inni biraa siijariidha. Siijari jechuun gaggaba. Siijariin tuni it is occur when electrical activity of brain is interrupted. Yeroo ergaan elektrikaa haanni elektrikaa ka sammuu keessatti deemu kuni yoo adda cite adda murame or become irregular takkaammoo wal fakkaataa tahuu baate tokko sirritti ergaa dabarsee kun dabarsuu dadhabee gaggabni kun dhufa. This may be caused by number of conditions. Waa haalota hedduu isa kana fiduu danda'a. And caused injury. Takka miidhaalee hedduu fiduu danda'a. Including stroke dabalatee. Stroke jechuun yeroonii fi dhiigni sammuu keessatti faca'ee jenna. Kabiraa poisoning yoo summii dhugellee namni. Head injury mataan kun yoo dhawame yoo miidhame. Meningitis kuni dhukkuba yoonii fi membrane sammuu haguugee jiru kana dhukkubni seenii kulkulche. Brain tumor yoo sammuu keessatti waa bahan waa mayra namni gaggabnitti dhufuu danda'a. First aid management nama gaggabu jiruuf godhamu maali? During seizure yeroo inni gaggabu jiru san do not try to stop seizure. Nama gaggabu jiru lafatti hin qabin dhaabuudhaan yaaliin haa horgufatu. Do not try to restrain or hold the person. Namticha sani achi dhorkuudhaan qabin. Maaliif wanni hin dhorkineefi this could result in other injury, rakkoo biraa fiduu danda'a. Inni utaalaa ati lafa qabda miidhaan biraa dhufuu dandeenya. Wanni ati gootu maalitu? Make the area around the person safe. Naannawa inni jiru san nagaya akka ta'u waan jiru jalaa siisi. Remove object, furniture, etc. Meeshaa faa jalaa fuudhu waan isa miidhaa jalaa kaasu away from person. Protect the person head. Mataa namtichaa san eegu. Use low pillow or folded clothing. Tiraazii salphaa takka ammoo cufaa walitti dachaaftee mataa san jala keessa under head akka inni mataa san lafaaniif tumee if photo isheen fin. Do not place anything in person mouth. Waa takka illee afaan namtichaa san keessan kaayin. Or between their teeth. Takka ilkee isaa jidduu humaan kaayin. They will not swallow their tongue. Arrabni keessa gakkutuu danda'a. Yoo waa afaan keessa itti gakkutuu dandeessi. Kanaaf huma afaan keessan keenya. Garuu namoonni tokko arrabeef ciniinan.
while they may bite their tongue or cheek. This is not usually done with enough forces. Amma namoonni tokko tokko if cicciniinuu waan danda'aniif maal goota waan salphaa jidduu kaa'uu ni dandeessa. Huccuufa. Akka inni arrabaa fi hidhii tana fa'aa ciniinee if hin finnetti. With enough force to cause significant damage or bleeding akka inni if hin miidhee if hin dhiisine waan akka huccuufaa jidduu kaa'uu dandeessa. Immediate after surgery eega gaggabni sun irraa dhaabbatee booda hoo maal gootaaf? Place person in recovery position cinaacharra deebifta. Recovery position to manage airway karaan qilleensaa sun akka banaa ta'uu fi allow any fluid to drain out of mouth dhangala'aan afaan keessaa akka yaa'uuf. This may include blood and vomit. Dhiigaas ta'uu danda'a, haqqisaas ta'uu danda'a. Akka gadi hin deebineef cinaacharra deebifta. Keep on side until fully conscious. Hanga namtichi sun of baruutti hanga dammaquutti akkasuma cinaacharra deebifta. They may be drowsy ta'uu danda'a akka nama muguusan. Disoriented after seizure eega gaggabee baay'ifatee booda of wallaaluu danda'a. Carry out any required first aid. Tajaajila jalqabaa haa barbaachisu hunda ni goota. Reassure person. San booda ni tasgabbeessita uumaa miti jetteeni. Ask bystander not to crowd around. Bakka sanitti kan walitti hin qabamne irraa achi jettaan. If person become incontinent during or after seizure, yoo namtichi sun ka fincaan baasa garaa fa'aa irra baase taate hoo provide some covering of person clothing if possible. Yoo danda'ame uffata saasan haguuguudha yaali. Remain with person until they are fully conscious. Hanga inni sun sirriitti if barutti isa biraan deemin. And aware of their surrounding. Hanga inni waan naanna'u saasan jiru barutti. Contact for medical help. San booda gara tajaajila fayyaa inni argatu ergi. Inni biraa diyaariyaadha. Diyaariyaa guyyaa biraati itti dachaan.